Asham, 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 asham. Ay, asham. Ha 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 ha. होता है वो दुबियों तक्का करते नहीं. हाँ या बताओ. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. होता है. कभी जिरतन कभी जिरतन. Akkami jirtan ay oromo jenamichi shaytantichi. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. May invite fi share goda walinda rakaba. May invite share goda walinda rakaba me. Akkami jirtan meesin. May invite share goda walinda rakaba. Okay. Jala kam. Invite share if you care. Invite share. Undi kechanu. وعجائب ربي هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا جان دفتن كقالي إلمان سبا إلمان الرمو وي أره مي أمة خينيا جال زيزو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا جان دفتن هندي كيسانو مي invite share قرادا. Akkuma beekamu arra ajandaa oowwaa qabannee dhufne hin qaqabbaneessina. Qabsoon qaqabbaneessuun taatu idduun gabbuutii idduun ol kaatii obsa rabbii isinitti haa kennu. Ummata keenya qashxii jaalatamaa kabajamaa isin malee maal qabna. Isin invite sheeriin nun dagatina nuti isinii sagalee tahuu itti fufna jaabar. Akkami jirtamme sheer godha. Yooyyaa jenne harka fuuni. Hay nama yaaddan isa ililli wal facaasamee takka sheekha bagana gayaan dhufti jaa ililli wal facaasame. Sheekha yaaddan yoo. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kijibne isi jira maal taatan. Kijiba nama shaytaanticha mootiin kijibaa osoo hin jiruutiin hunni kijibdan jettan isa maal taatan. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan dhuftan. Akkam jirtamme? Jirtu bagana gaan dhuftan hundi keessan akkana laal akkanattiin isin beekala akka sheer godhaa yeen amma sirri godhu jirtan. Saba hoo akkattiin beekaa Arabifaa dubbadhu. Ayya yeroo Arabifaati yeroo Tikrifaati. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkattiin isin beeka malee akkana sheer gootanii waliin geessan ittiin isin beeka malee. Namni anis Harargeedha, anis Jimma, anis Arsii, anis Wallo, anis Wallagga ilmaan Oromoo rakkachaa jiran kayyuu sigalee sheer invite godhaadha. Ummanni keenya nu harka dhumu jira. Sigalee namni ma wadaaja galcheeti yaa Rabbii tokkicha. Yaa Rabbi wayyaane balleessine dhiifama nu godhi jechuun jira sigalee. Ummanni waan juwallaaleeti. Yaa Rabbi wayyaane balleessine yaa Rabbii tokkicha wayyaane balleessine dhiifama nu godhi jechaa jira sigalee ummanni. Quduruma Rabbi nu baasi jaan sigalee kana kagartee kiisha keenya nyaatu wayyaaneen kiisha keenya nyaattee nu dhiifti jaan sigalee.
kun kan nama nyaatu dhufe jedha nama kana oluma guura kharasan geessan arku namichi shayxaanaa miidhu dhiiga dhuga anis isin yaadeetiin jira dhugumaan isin jaaladha isin invite godhame share godhaa waliin dadaqaba shayni dhufe jaa khara feerrii baaqaasa sigale shayni dhufe jaa khara feerrii baaqaasa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا قاعد دكتور ندي هي سنو اتسينا هاي ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا قاعد دكتور ندي هي سنو هاي أما اتسينا الرديبودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلام تاخنا جنة يويا ilmaan ayya bagana gaan dhuftani hundi keeysanuu sagalee teenyatana agartee ummata keenya sagaleen qabni rabbi malee waa takka hin qabni mootummaan qabni agartee ilmaanuma ifii barsiifataniin dhumu jiran ilmaan ifii wanna jaaniin dhumu jiran gartee ummata kana sagalee taana wanniin isiniinjuu ummata kana yoo ummanni kun irraa dhalanne jettan yoo rakkoon ummata kana nu laalti jettan yoo dhimmi ummata kana ummata nu laallata jettan ilmaan oromoo ka dhugaa qulqulluun ilmaan saba share invite godhaa waan kana waliin dadaqaba maaliif ummanni keenya rakkoo gartee kanan jaamne keessa jira jechuudha oromoon takka rakkoo kana keessa kufteen beeku jechuudha keessattuu oromoo osoo hin jennu keessattuu rakkoo ummanni harargee keessa kufe namni tokko keessatti hin kufne jechuudha namni tokko keessatti hin kufne jechuudha saniifu yaa obboleeyyan kiyya harargee tanala gosa walirra ijaaranii gandaa walirra ijaaranii hoolaa hunda fuudhanii sigale abbootiin qabeenyaatu nama bittee fixee namni namaaf sagalee ta'u hin jiru sigale hoggee aboo ummata kanaa sagalee ta'aa jaa meeqa naa kennite siin jaa akka waan gartee ummataaf maallaqa kafalu akka waan ummanni sun maallaqa naa kafalanii ummataaf sagalee ta'u hin jiru sigale gowwaan hundi gatii fi bareeti gowwaan hundi nabi taajaa jechuudha sigale piippii wanni isiin goote akka hayyuun tuffatamu akka hayyuun arrabsamu akka gartee dabeesaa fi sareen wallaaltuun huddurraa soytu feemasa taate sagalee ummata kanaa taatu fuuteeti tiktok kanarratti gartee giiftara kana bittee kana haraa olti namni kana jala oolaa jechuudha siyaasaa sadarkaa sanii gabbuuftee jechuudha hayyuunni tuffatame namni hayyuu dhaga'u hin jiru namni beekaa dhaga'u hin jiru namni gartee nama waa beeka jaan dhaga'u hin jiru jechuudha siyaasaa fuutee biyya gallaayite jechuudha amma namni akka ta'u wallaaleeti gartee ijoolleen tiktooktuu yoo feete nama waliin nayti yoo feete dadaapha jettiini jechuudha siyaasaa oromoo sadarkaa sanitti laayiteeti namni gartee saba kanaaf sagalee ta'u ana qofarra galee ana qofa iyyuu jira jechuudha majawween faan gabbaanii hayyoonni kun nu gargaaru jiran malee kophaa tiyyaan iyyuu ture ni yaadattanii yaabbalooyin kiyya siyaasaan akkas nu harkaa taate soo isaan kana maaliif akkana godhan ummata kana gosaa fi gandaan diiganiiti akkaataa gartee namni waliin dirmanne akkaataa namni waliin dhimmamne akkaataa yoo harargeen duute arsiin itti gammaddu yoo arsiin duute wallaggitti gammaddu gartee gaafa duraa diraamaan yaadattanii anilleen piipiin deeggaruu ture gaafas gaafa nama arsii fuudhanii wallagga keessa geessanii shaneetu qaama saalaa ciree jedhanii ifumaa itti qopheessanii mee arsii dhufu jira jechuu beeti addi bilisummaa oromoo sigale arsii dhufu jira gurbaa arsii tokko dhufu jira jettee qophooytee eeyidee qaama saalaa irraa cirti sigale akka nuti waliin dirmanne akka nuti waliin dhimmamne sigale sigale welcome boniye so akka nuti waliin dirmanne akka nuti waliin dhimmamne nurra dalaganiiti erga nuti gartee gargar cabne booda eega nuti wal irraanfanne booda eega nuti duudaa garaa taane booda karoora isaanii nu gakkannu eegalanii jechuudha karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha naa obsaa xiqqoo
Sigale. Dhiifama. Karoorri sun ammoo hojii jijjiiramu jira jechuudha. Saniifuu uummanni keenya please wanni godhuu qabdan sagalee walii tahuu, wal dhageeffachuu, wal jala yaa'uu, hayyoota isiin gartee walirra bitte kana namoota isiin hayyoota irra bittee joolleen taane hunda hayyoota arrabsisiiftu kana rabbi sodaadha uummanni keenya dhumu jira. Amma Harargee keessa waan ta'u jiru qabatama lafa jiruun isinii himaa jechuudha. Jaawarilleen poostii godhu jira. Namni qara'ee barachuu hin dandeenye. Joollee barattuu hunda fuudhanii waraana yaasu jiran. Makalaakiyaa yaasuun sirriidha. Makalaakiyaa fedhiidhaan deemu qaba namni. Akka namni makalaakiyaa deemu nama amansiisuu danda'u qabda. Namni kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba. Namni waraana deemu kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba. Namni yoo kaayyoo du'uuf hin beeyne, yoo kaayyoo dhumuuf hin beeyne, yoo bakkatti dhumu hin beeyne, sigale waraana dhumiin qabne dhumuun barbaadu jechuudha. Amma yaadattan gaafa wayyaanee uummanni lukkurraa hanga lubbutti welcome Hamzaa jaalala. Lukkurraa hanga lubbutti kennee uummanni loluu turee jechuudha. So ummanni gartee gaafas kaayyoo dhumuuf beeka. TPLF irra duulu jira. Sigale. TPLF irra duulu jira. Amma lola waan san lola keeysoo obboleessa jeesa. Obboleettii jeesa. Lola kanaa hin lollu jeen namni didee jechuudha. Shayxaantichi immoo dhiiga ummata kanaa dhuguuf ummata kana walirra jaare. Sigale. Faraqataan wallaggii aangoo sirraa fudhatte jaan. Faraqataan shawaadhaan aangoo ta'e jabeeffadhu jaan. Faraqataa shawaan ifiifuu ta'umu jirtu beeka. Wallaggii ifiifuu ta'umu jirtu beeka. Faraqataan arsiidhaan aangoon isinii kenneeti jeneraalonni isinii maarree pirezidantii aanaan pirezidaantii isiniiti gartee maarree jabeeffadha jaan. Sigale. Akkana keeysoo guutuu adda caccabsee fixee jechuudha. Inni aangoo isaa malee biitituun diigamtee namni dhumee namni faca'ee irraan kaayyanne jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Ummata amma nama mataan xash tahee jira kaniin an beeku. Re'ee gurguree, hoolaa gurguree, waa hunda gurguree, buusii milishaa, buusii raayyaa ittisaa, buusii buusaa gonofaa, buusii anshuraansii, buusii maarree, waan kana buusuu malee karaa isiin kutteen harkan. Yoo fayyaa dhabde namni si haakamu hin jiru. Yoo buqqaate buusaan gonofaa kasii dirmatu hin jiru. Maallaqni hundinuu karaa lolaa deemaa jechuudha. Dirooyinii biteeti uummata jeesu jira jechuudha. Isaan gartee buusii addaa tana gartee amma nama aanan tokko qadaada tokko fuudhee magaalaa geeffatu baadiyyarra. Kanarraa qarati jaaniin sigale. Lukkurraa qarati jaaniin. Reerraa qarati jaaniin. Dur nuti qaranni nuti beeynu ashuurri nuti beeynu kabitatee waa ashuuraa jechuudha. Amma ati jaldaabuma san fiddee dhaabuuf sirraa bitamee bitamuu dhabee dhimma isaaniiti miti. Jaldaaba san dhaabuuf qaraddu dura waa kafaluu qabdaa jechuudha. Ummanni keenya maana umtee keessa seenee jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya. Akkamma asii diyaaspooraan quufee finfinneen toltee maarree biyya jijjiiree jedhan si gale. Biyya jijjiiruun magaalaa haxaa'uudha. Dirgin billicii magaalaa keessa kaa'uudha. Mootummaan tokko kan dhufuuf kan ittiin madaalamu nageenya buusuudhaan obboleeyyan kiyya. Mee namni keenya hawaasni keenya dammaqa. Keessattuu diyaaspooraan dammaqa. Waboo yoo humnaan dadhabde nuti ka humnaan dadhabe garreete araarami jenneeni taayyeenuu sababa sanitti hidhamee jechuudha. Araaran barbaadu jechuudha. Waboon inni dhabamsiisuu danda'u jirtu jechuudha. Akkuma Mangistuu Hayilamaariyaam osuma dhagaa darbatu harka keessaa buqqa'ee kuta malee waboon inni dhabamsiisuu danda'u hin jirtu. Deeggartoonni PPT tana gurra keessan isin calawu. Waboon galaa jirtu ta 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti
hayluu gonfaatii fi abbabaa garasuutiin jaaramte ani qubaan qaba sigale ajandaan sun bishooftu lafa kaame dura waboon amma hurrumaa galu jirtu waboon amma waboo galejanii haasa'u jirantun sigale waboo gaafas jaaramte sigale farraa riphee jaanii jaaramte anniin beeka sigale tanaa galu jira malee waboon dhugaa wanni galu jirtu hin jirtu buleeyyan kiyya waboon ammaas inni lolaan injifatus hin jirtu qulqulleessine maal goone mitirqishoo goone osoon jedhanii bakka hin jirre hunda seenu jirtimi riphee lolaan tokko gartee akka qaanqee ibiddaa tan fura keessa geessitee dhooyiteeti ni facaa'a jechuu bakkayyuu qabataa jechuu sigale khana qaqqaba ummata nafida jetta haya ummanni me ummata asi gibiraan gidirsaa jirta khadireef kaabineen gidirsaa jirti sigale buusiidhaan gidirsaa jirta ummanni fiifuu yoo woboon hin jiraanne woboo ummata moomee woboo qabeesif fida sigale kana hunda kawal makate obboleeyyan kiyya ummanni keenya dhumaa jira san gubbarraan nagaya dhabaa jira san gubbarraan kanagaya mana galuus buusiidhaan ukkee tahaa jira yaa ummata keenya nuu dirmadha maalumaan nu bu'e jee ummanni wallaahi wadaaja galfataniiti yaa rabbi Tigree gafne mootummaa Tigree san tokkicha qabnu ilmaan keenya gabbaafnee dura dhaabne mootummaa nagaya nu bulchitu mootummaa nagaya nu eeytu mootummaa gartee halkanii guyyaa baasaa buusiin nun cinqin katagaltee halkan rondii eegaa jettee ifiirraf amma maaltu dhufe jana argee keessatti sigale ifiiron di'eegaa jani qotee bulaan kun guyyaa akaafaa oolee buleeyyan kiyya rabbi sodaadha guyyaa akaafitti oolee halkan dukkana keessa taa'u qabda maal eeyda aabaa eeyda siin jedha yoo mana galtee rafte warra ala jiruuf 200 kafaluu qabda sigale jaartin te asii guyyaa buusi jaanii aanan tokkichaa gurgurtu lukkuu takkitti gurgurtu jimaa tokkichaa haqaaraa takka yoo qabdee magaalaa fidde irraa buusii buusu qabda jechuudha qotee bulaan kun guutuun wallaahi billaahi kunoo dawwalaa gaafadha qotee bulaan kun guutuun ala tattaa'aa bula jala kaadireef kaabinee fi warri bulchootaa fi mana walii galanii qamaanii qotee bulaan kun yoo alaa galee yoo aboo dadhabeeniin gala jette 200 kafaluu qabdaa jechuudha warra ala tattaa'usanii obboleeyyan keenya qiyaamaan itti baatee jirti ummata keenya ummanni keenya rakkoo keessa jira yaa faarsee bulaa oromoo rabbi sodaadhu faarsee bulaan amaaraa rabbii isaanii sodaateeti ummata isaanii irra sagalee ta'an jiru jechuudha awwarra asii gartee dhaqee biyya dhaqee hay barboonu gaafa biyya dhaynee san ummata keessa deemnee ummata rakkoon jirtu maali jennee haasoyne gaafa keenyaa bardachiin nagaa bar gaafa keenyaa bar baasaa buusiin hin jiru bar gaafa keenyaa buqqaatiin hin jiru bar gaafa keenya nuti waan kana deeggarru bar koriideriin hin jiru bar ummanni arra yaa rabbi maanu uumtee keessa jira bar digal qotee bulaan oggii tokkicha qabu gurguree ilma magaalatti erge kunoo raayyaa ittisaa si oofne jedhanii kara oofan hin beekan raayyaan ittisaa kun kadhumiin qabne biitti takka waraana qabaachuun sirriidha tanarra waliigal garuu waraana kana fedhiin goota amansiisuu qabda kaadireen ati gabboobbaaftee dachiidhaan hattu ta ummataan zarafsiisiiftu tun yooniif gartee manifesto paartii badhaadhinaa tana gabbuuftee waan waraanni kun faayidaa waraana kanaa ummata barsiiftee ummata fudhachiisuu hin dandeenya wanni ati kaadiree jettee ummata qawwee harkana ittee ummata ficcisiiftuuf mee maalumame sigale hay mee ummanni maaliif poolisaaf gibira kafala ummanni maaliif raayyaa ittisaatii gibira kafala ummanni maaliif milishaa nagaa gibira kafala akka nagaa eeysisaniif himi osoo milishaan jiru osoo raayyaan ittisaa jiru osoo poolisni jiru osoo humni nageenyaa jiru mee ummata siviiliyaan karar kami bulchita buleeyso gabrummaan tana caaltanii jirti mana kee seentee rafuu hin dandeeysu hoggii ooyiruu dachii akaafaa oolte sii gale si akaafe kana hiraata qofa nyaatte karar rabbaatee qabbana keessa taa'aa buluu qabdaa maal eega aabaa'oo eegaa bar shan eegaa nageenya biyyaa eega ummata nageenya biyyaa eegu isa gara
Kana geenya biyyaa eeguu qabu mootummaadha. Sigale. Ummanni dalagaan isaa yoo rakkoon jiraatte mootummaadhaa informeeshina kennuudha. Sigale. Informeeshina ummanni kenneef kana dhaqaniiti warra hoggii mootummaan kun hooshanee asii garree jaanii ummanni hime dhaqaniitti siiman abaluu dhufee nutti siimee barjaniin. Waboon gurra qabdee kuttiinii jechuun tokkicha waa'ee meeqan. Ummanni waliifuu wallaalee jiraa jechuun sigale. Waboon isaan dhabamsiifne funaanu jirra jam kun Harargee hunda seente Diredawaa seente Karayyuu seente tarkaanfii fudhachaa jirti jechuudha. Sigale. Harargee bakka duraan hin jirre. Amma gaa Harargee seennaan xumura keeysanii jechuudha. Sigale. Xumura keeysanii jechuudha. So ummanni keenya kana keeysi kana gartee faarsee bulaan si gubbaa taa'ee ifi draftii tanaan garaa ichiif baasee sigale. Amara kana naanneysaa indazaa na hojjechisiisaa Amara arrabsaa jechuudha. Sigale. Guyyaa dheeraa ifiifuu Amara gangalchaa bulee halkan guutuu ganama gabbahee Amara arrabsaa jechuudha. Jaawarfaan fanno nu fiduu deeman sirnafxanyaan nu fiduu deeman kan inni gangalchaa bulee sun Amara beekta. Sigale. Asii hayyoota kana maqaa balleessaa jechuudha. Hayyoota sabaa ka ifiifuu gartee dafqaan bula akka kiyyaa kana fa'a ka huulisaa dalagatee gartee jireenya isaa uffataa uummata isaatii sagalee ta'u kanarra bobbaasaa jechuudha. Horii uummataa nyaataa horii maarree maal godhaa sii galee hayyoota kana maqaa xiqqeessisiisaa jechuudha. Akka hayyoonni kun ifi qaanfatu akka hayyoonni kun qalbii cabu sii galee ijoollee durriyyee gartee jireenya fiituun beeyne tasagaraa fi bakka gatteessuu fi bakka itti albaatu qofa yaaduu dandeessu. Tayooniin arra uummata kiyya kana hayyoota kanarratti duulee qalbii cabse. Yooniin arra jaawar kanarratti duulee qalbii cabse. Boroo abbaan kiyya kam ta'a haati tiyya kam taati jettee tayaaduu hin dandeenye. Yooniin arra marroo dirriba irratti olola oofe. Sigale sabboonummaan abbootiin tiyya oromummaan abbootiin tiyya gartee oromiyaan abbootiin tiyya gatiitti kafaltee hoodho jettee naan geesse. Dhiiroo kam taati jettee ijoollee yaaduu hin dandeenye. Ijoollee gartee namnummaan haa jennaaniif gartee afaan isii daangaa hin qabne. Tana TikTok irra bitaniiti sigale jajjabeessuudhaaf jala dhaqaniiti leenca haraniifi jechuu maqaa jijjiirratanii. Sigale. Hay bar abaluu nama arrabsee abaluu jaawar arrabsee abaluu hayyoota Oromoo xiqqeessee Lammaa Magarsaa arrabsee Taayyee Dandaa arrabsee Sheekka Abbutaa arrabseeti balleenci darbamee fi aboo haa arrabsinu. Memmalaalaa waan feemasa ifiin jettu tana takkaan isii akka waan numaatuu bilisoomtetti giiftuma teessanii sagalee nuu taanuu kadhaadha. Amma Tigree dhaqaa laala. Tigreen nama uummata isiitii sagaleen taane giiftuman kennituuf. Amma Amaarilleen irra waliigalee dhaabee jira jechuudha. Oromolleen dammaquu qabdan. Nama sagalee siin taane. Nama gartee siin dalagatu nama siin bizinasa giiftara keetiin gartee jireenya jijjiirratu. Yoo sagalee sii ta'e kenniif. Yoo sagalee siin ta'in ammoo abadan. Sigale. Feemasni wanni nama barbaachisuuf Oromoon wal malee hin qabdu. Gaafa nuti adda wal qoonne diinni kun hokkana nurra ta'aa jechuudha. Diinni kun hokkatti hayyoota keenya xiqqeessaa jechuudha. Diinni kun hokkanatti gartee Oromiyaa fi Oromummaa ati gartee sabboonummaa ati gartee dhiigatti kafaltee hayyuun meeqa nadhii gammadaatti dhabamee araarsoo wadaa itti biyyee ta'e sigale mul'isa abbaa gadaatti dhukkee ta'e tana sigale sabboonummaan biyya diidi seenaan Oromoo qeenxeedha siinjaa sigale farshoo fi diraaftii quufee sigale. Halkan dhalaadhaan shukkuumamaa buleeti sigale hurkaa keetiin bilisoome opiidiyoo gartee dheengadda wayyaaniin dhiittee ergachuu ilma keetti gabbartee intalateetti gabbartee sigale ati bilisoomsiteetu qabsoo teetirra dhaabbate bar qabsoon Oromoo biyya diidii seenaan Oromoo seenaa qeenxeetii siinja. Kana hunda keef godhe nuhi jechuudha. Maaliif tokkummaa abbootiin keenya nuu dhaaman san dagannee jechuudha. Sigale dagannee jechuudha. Tokkummaa keenya sani deebuu qabna jechuudha. Gosummaa wal qoodu wallaahi billaahi gosa takka tan abiyyi tan piippiin toltuuf hin jirtu jechuudha. Namni ganda keessaa dhalate gachisiisu jiru.
namni ganda harkarraa nyaate ummata Jimmaa ummata Bashaashaa buqqisee sigale buqqisee xara gujiru Oromoota naannoo biroo kan Oromummaa isaanii oduun dhagee faayid gatiin inni qabu jirtu jechuudha. Karoora Abiyyi jala mureetiin sitti. Abiyyi sabni isaa kursiisaati. Amantiin isaa kursiisaati. Yaa sheekotii manzaraa. Yaa sheekotii manzaraa tagartee kunoo arra laaqanni Finfinne, arra laaqanni Dirredawa, arra laaqanni Harare, arra kabajamtuu abaluu wajji oolle. Arra kabajamaa abaluu wajji oolle jettani yaa sheekotii manzaraa. Abiyyi amantii Islaamaa ol qaben jiru. Abiyyi ummata Islaamaatu qaqqabaa jira. Isliminnaan yoo maddite Itoophiyaa guutuu keessa ummanni Oromoo guutuun ni beeka Harargee irraa maddite. Arra Harargeen akkam jirti? Maddi Isliminnaa sun akkam jirti? Abiyyi amantiin isaatii kursiisaati. Abiyyi sabni isaatii kursiisaati. Abiyyi jireenyi isaa kursiisaati. Malee waa takka kursiisaatiin ala. Abiyyi siisin beeku rabbiillee beeku. Haadha isaa beeka kijibaan nama du'e ragaa godhataa jira. Oromoon oggii mammaaytu kijibaan nama du'e ragaa godhataa jira. Maaliif abbaan isaa lubbuun jira abbaa kiyyaatu akka nugusa taatu naa hime maanjiin. Haadha tiyyaatu akka nugusa taatu naa himee siin jaa siigale. Siigale. Osoo abbaa kiyya ati jettee ni beeytaa jennee gaafanna jaarsi rabbi sodaataan hin jennee jaa. Achi qaanii isaa jechuudha. Haati isaanii duuteemi. Kijibaan nama du'e ragaa yaammataa jette Oromoo. Haadha tiyyaatu anaa maarree torba, anaa waggaa torba bar nugusa taatanaan jettee. Makiinaan amma deemuun tana bar hoggi haati tiyya soogiddanna ergatte wuu jechaatiin istoora dhaqaa. Haya badabu. Waa hunda haadharra fe'aa jechuudha. Mootiin sobaa kun. Soo inni wanni inni godhuuf amma muslimaaf hangana giriinlaayitii kennee fi inni wajji deemu jiruuf laal siistama keessan turre nuti ni beeka. Sirri beeka. Hiyyummaa ajaa'ibaa keessa turre. Sheekotiin teenyaas maarreen keenyaas amma makiinaa tanaan deemuun isaan bilisummaan tanaa olitti nafne sigale. Ummata ortodoksii kana laalime. Durirraa qabanii mootummaa keessa turanii jechuudha. Sirni mootummaa akkatti faakshin godhu beekan. Sigale. Akkatti faakshin godhu. Namichi kun hanga deemee hangatti dhaabbatu beekan. Ummata sirna mootummaa beeku kana ofirraa achi qabeeti. Sigale. Darasaa teenya tan duratti takkaa ol namni beeta mangistii ol naqeen beene tana fidee ol naqate. Maaliif tun garaa guuttannaan bilisummaan isii birattana. Garaa guuttatte makiinaa ayyaanaan bilisoomte baqa. Mee laali ummata ortodoksiisa gabbahaniiti gibira keenyaani dirooyinii bitu jirta. Gibira nuti gartee kafalleeni dirooyinii bitu jirta. Xiyyitii dirooyinii bittee ummata amantii teenya nu jala horduuf ummata abbaa je'e nu jala yaa'u nu jala fixuun hin taatu jettee ortodoksiin ibsa baafte. Haga arratti sheekotii manzaraatan namicha amiini biroo sanirraa eegale sheekotii manzaraatan mee isaanii ummata muslimaa dhumu jiraa. Keessattuu ummata Harargee kan nu dhalee nu guddisee nu qaraasisee dhumu jira jee mootummaa tana jecha tokko dubbate gartani. Maaliif irraan kaayyannee jechuudha. Abbaan fedhe asii amalumaa biyyii qaban sigale. Sheekotii manzaraa moo? Anaarraa arra isiniin himne sheekotii manzaraa. Gaafa dubbii Soomaaliyaa laandiin irraanfatiin guyyaa badiin qabne. Gaafaan gabbahaa iyyaa. Ummataa fi mootummaan tokkoo miti nuti tokkoo miti. Kabahara keessan fudhatu deemu mootummaa. Ummata keenya miskiina mana keessan dalagatu. Riskii barbaaddata isin keessa dabru narraan gatinaa jaa yaa sheekotii manzaraa gabbahaa iyyaa. Gaafa Soomaleen ummata keenya fixu eegalteen je sigale guyyaa badiin qabne.
إيجا سرّا إيجا لي شيكوتي منظرة عنقام مالالي قرار الديري سيتت ما شاء الله دبا أدانج كان فالالتي سين تتيسي خانو من ندو مجرو وجي أدانج قد جتة وافوت دبا أدانج كان فالال سبحان الله أريد الإيرا خنا وانت قولا سيقل قتين تكتني سين كم تنجرتو بيتم توت ويانين قرتي بيتو ديو دمسنا سقلين تنيادا قمتو يعني ويانين ركا أمالي وقاجل مريتين سين ويانين ركا أمالي ربي صداتني تيمتي سيقل وصو ربي صداتني أرى والفتو جراني فيفو آنقرت عام الدين جبلي في مفتين بكلمة بهيتي والفتو جراني فيفو سيقل خانو من نساني أسيرو متكا جيشتك أبو بر نسبي نماتو نبي محمد عليه الصلاة والسلام نسبي نماتو كوتو بر كابرك آلي جابر سيقل نسبي نماتو كو كابرك آلي جابر أرى مسلمة إلمان مسلمة نسبي ميكا أولي أمني مسلمة رحمة الله خدتني في سيقل رحمة الله خدتني في إن كدتني في إن كدتني في مالف غراغو تنان no problem بلسو منسا بلسو ما غراغو تچوسي سيقل so kana hunda wannin keessa deemeef ummanni keenya wanni abdatu jirtu hayyoota kee male jaawar maamman male sheeka abbutaa khallaalaa jirtu kana male dalagadheetii hurkaati akkana hurkaati nyaadda CEU jira jechu arra warri gargaarsa siifite kun iyyannati dhugaan siim warri arra gargaarsan ganda keessa oriusun osoo nuti asiin cal jenne ichumaan yaa rabbi gurbaan kummaan uranusin nama juujira siigale aboo ati maan dhiifne guyya tokko sagalee taate ummata harargee kana sagalee taate sigarre maan usne afaanin nama naanjee jira afaanin personal biyyarra asirra siigale akka wanni tun irraanfatamtu fedhanii haya ati gargaarsa fiddeef روزا في فراشة في وانتي تجنيت يقول روزا في وانتي تفيد تجنيت هيا أمني خون مالك أبا garantiin inni gartee ruuzaa fi wanni ati gaffidde sanyaachuufu garantii maal qaba nageenyisa amma dheengadda fidaniiti gartee waan yaadataa keenya ergisan fidaniiti gargaarsa kennani jechuudha fannoon oggis dhuftee dhooyitee fudhatte meeshaa sanuutu maaliif namni eegumsa godhuuf hin jiru mootummaan ummata kana protect godhu hin jiru fannuma qallabuu jechuudha fannuma qallabuu jechuudha so karaa gartee adda laaluun waboo jira arra waa hedduu jira alhamdulillah waraana guddaa qabna teenye hogganoota isaanii yaamannee private waliin mari'anne ummata kana kam godhuu qabna jennee mariisisiifne gargaarsa guurre kana khara qawwee oofnamo akka rasaasaan bitatanii waan kana firraa eegan goonamo sigale meekam goona jennee teenye malaa mariidhaan socho'uu qabna irra guddaan diasporaadha chipsii lama nyaachuu jira buleeyyan kiyya warrimma ati sabboona jee hararge jee asirraa dhaw jee gargaarsa guuru kun irra guddaan isaanii chipsii lama nyaachuu jira warra galgala gabaasa mootummaa galchuu jechuudha so wal eegaa firraayis irrattis wal eegaa firraayis wal eegaa deemuun barbaachisaadha jechuudha deemuun barbaachisaadha jechuudha ummanni keenya wanniin isin kadhan wanniin isinii boo nama sagalee isinii ta'uu dabaafadha direction qabsoo teessanii qopheeffadha mootummaan abiyyi shayxaanni humna malee naman kabaju ilma keenya 4 kiiloo jira maarree keenya 4 kiiloo jira waan jettan tana dhaaba sigale 4 kiiloo jiru ilma sharmuuxa 4 kiiloo jira zaset ilma keetii miti dhugaan siima jedhamu keeysattuu diina ilmaan harargeeti namni 4 kiiloo jiru karayyuu namni boohaa jiru isin
beera gartee sagaggaala wadala gartee jalarraa qabee hanga gubbatti isinirra guuranii sigale namni xiqqaachaa jiru namni sagalee hin qabne mootummaa keessatti diinagdee keessatti siyaasaa keessatti hawaasummaa keessatti namni sagalee hin qabne nama Harargeeti jechuudha. Nama Harargeeti jechuudha. Dhageeffadha. Rakkinni Oromiyaa guutuu keessa osoo jiru, buqqaatiin osoo jiru, gudeedamuun osoo jiru, garuu ta Harargee ta addaati. Dhugaan siima. Ta Harargee ta addaati. Maaliif waan sodaatan hin qaban, waan kabajaniis keessaan qaban. Nama silaa sammuu qabu, nama dandeettii qabu, beera kanatti gallakkisanii, beeratti aangoo kennanii, beerree aangorraa xaragee fixee siigale. Aanarraa godinarraa hanga ministeeratti beerri xaragee fixee jechuudha. Ani waan hin quba qaburraa hin isin haasa'u. Ijoolleen cufti tuun boole Mikaa'el ciifti. Tuun karaa Yamayyaa'u jirti. Doktoroonni gartee leecharoonni warri gartee politikaal saayinsii kun warri gartee faayidaa ummataa bakka bu'oonni ummataa guutuun gartee baqateeti kuunurruma jira. Kuun gartee karaa baharaa deemu jira. Kuun boolee Mikaa'elii jimaa cabsu jira jechuudha. Kuun dhagaa cabsu jira jechuudha. Nama gartee saba kanaan dhimmamne nama saba kanaan laalan na nyaate huddu nyaate maal naa dhaba kajuu sigale irra wasakar ilma namaati fuudhanii aangorra kaanii kan namni asiidu kan reefi asii deemu kan qotee bulaan asii gartee ala taa'ee isaan eegu sigale kan qotee bulaan asii taa'ee isaan eegu kan qotee bulaan asii taa'ee isaan eegu isaan garteechi kan jaarsi dullachi amata 60-50 wallahi qabbanaan akkatti ala kana harara jee hollatu gurbaan dardaraa kakaadiree kakaabinee bulchaan gartee aananii fi kanaan ichi qama mee kamin namatti tola mee nama humaanitii qabu ozoon abbaan kee akaakoon kee hiriyaan abbaa keetii sigal ala taa'ee si eegu sigal ala taa'ee nageenya kiyya eegi jetteeni si eegu jiru qabbana tana keessa guyyaa akaafaa oole ati guyyaa akaafaan oolle guyyaas qamaa oolte galgalaa sanee gootaa jechuudha. Inni garuu nageenya biyyaa eegi janiitiin ala qabbana keessa taa'a jechuudha. Ala qabbana keessa taa'a jechuudha. Obboleeyyan kiyya sigale. So mee duuba onneetamiin namni kanaa dhumaatii namaatutti dhagahama jettee yaadda. Ilmaan Oromootu aangorra jira jettee dubbatta. Ilmaan Oromoo aangorra jiru sirna piippiin sheeyxaantichi jaaratee gartee ummataan warasaa jiru qofaatu aangorra jira. Kanaafi nuti gartee waan kana keessa seennee garree. Jalaa gubbaasii baraabbarree garree. Waan saba fayyadaatii mitii waan saba fayyadamaati malee isiniin jennee abadan jennee dura dhaabbachuu jirra. So ummanni keenya eenyu wajji akka dhaabbattan baruu qabdanii. Kachi jirus keenya kamaar waan akkanaa dhaaba. Sigale. Sirnichi jiru maal na fayyadee qofa laali. Sirnichi jiru abbaa gadaa si dura rashane. Gibiraan si gidirse. Si buqqise. Si ukkaamse. Sigale. Baasaa buusii adda addaatiin si maraache. Guyyaa akaafaa oolte galgala na eegi jee fi taa'ee raahaa godha. Sigale. Sirna kana firraa buqqisii siin jechaa jirra jechuudha. Sirna kana firraa dura dhaabbadhuu siin jechaa jirra jechuudha. Abbaan qabsoosii waan ati intalatti gabbartee fidde waan ati ilmarra gabbartee fidde asii namni sirratti itti baacuu hin dandayu wanni siin jechaa jirru tanaa jechuudha. Abbaan fedhe miidiyaarraa waan fedhe haasa'u.
Tiktookarri fedhee yoo barbaade Abiyyi huddutti hidhatee haa deemu dhimma keetii mitii jechuudha. Fookosiin ta'e milkaa'ina keetirratti. Sirni ammaa kunii fi sirni wayyaanee maaliin gargariin? Sirni dhufu hoo maaliin gartee yoo kun kute maaliin narraa kutaa? Amma ummata abbaa ifaa haasa'uun arga. Ummata bahara diimaa nuuf deebisa faajuun arga. Nama gincii tana deebisuu dadhabe wooboo arga. Nama gidaamii amat dhaquudhaaf amat saddeen lolu jiru. Mee giddibiin inni sii deebisu? Mee baarri inni sii deebisu? Hamimee naa himime. Yaa obboleeyyan kiyya. Yaa ummata kiyya dammaqi. Rabbi sodaadhaa dammaqa. Maarree kiyya achi jira waan jettu tana dhiisa. Jaawar Mahammad hinaaffaa aangootiif akkana godhatafaa jetti wanti kashlabbee. Jaawar Mahammad aangoo abbaa gadaatti rashanuuf hinaafa. Tana Oromootti buqqisuuf hinaafa. Tana Oromootti gidirsuuf hinaafa. Mee maaliif hinaafa? Mee maal harkaa qabu? Si jeesu jira. Si buqqisu jira. Si galee? Si hidhu jira. Si gudeechisu jira. Si qabeenya ati gartee wali qabattee sirraa gubu jira. Akka anaatu kana godhuu qaba jechuuf hinaafaame. Mee dhaabbuu iflaali mee ati yaa ilmaan Oromoo. Mee namni kun hinaafu jira tanaaf akkana godhata warra ergamtuu maarreeti warra ergamtuu miitirqishooti. Ka biyya Arabaa gurgure Jaawar Mahammad Baalee bar dirooyinii jecha gurgure. Bishooftuun badni gurguramte biyya guutuu gurguruu deemaa baramma. Si galee? Amma ajandaa gartee akka ati gartee sagalee waliin taane maal fidan? Amma nuti bahara diimaa kunoo humni galaanaa keenyaa leenjii eegale maarroo eegale siin jaa. Si galee? Sirra bashannanaa jechuudha. Waa takkan fiddu beeke hin jaaramne akkasitti si diige beeka. Hayyoota kee kaanidhaa galchee kaan biyyaa baasee kaan garaan bitee akka gartee nama kallattii sii kaa'u facaase beekaa jechuudha. Si galee? Kabaqatee biyyaa ba'ee sagaleen sii taajuu jala deemee gartee ilmaan barandaa kana rabbitee ilmaan barandaa kana guyyaa dheeraa arrabsiisisaa oolaa jechuudha. Si galee? Mee nama Oromoon du'uun qabdu jettu akkamitti arrabsitaatti dhufte? Nama Oromoon hidhamuun qabu juu akkamitti arrabsita dhufte? Yoo dhugumaan Oromoo dhugaa san taate, yoo dhugumaan Oromummaan si dhagayamte, yoo dhugumaan sabummaan si dhagayamte, Oromoon du'uun qabdu, Oromoon gibiraan gidirfamuun qabdu, walqixxummaan eeggamuu qabaa. Mee nama akkana juu akkamitti arrabsita jala dhufte? Amma Jaawarfaa wanni isaan jechaa jiran kanaa jechuudha. Kanaa jechuudha. Sheek Abbutaatii wanni itti arrabsamaa jiru tanaa jechuudha. Namichi kun gartee ilma keetii miti diina keetii siin jechuun jira jechuudha. Diina jechuun nama sijjeesu. Namni tokko eega sijjeese diina keeti. Ilmi kee dhufee ilmoon teeta gudeedaa dhuftee yoo sijjeefte siif diina. Ilmi kee kanatti dhalte. Arra ilma keenyaa achi jira. Raayyaa ittisaa ilma keenyaa hoogganaa. Maarree ilma keenya haya. Ilma keetii hoogganaa buqqaatiin sirraa dhaabbatte. Arra cinaasan keessa maaltu deemu jira yeroo nanaasa'u kana. So niyyuu haylii gartee mootummaan naannoodhaa guddaan Mustafeen hidhachiisee si galee raashina hunda guutee fi loojistikii qopheessee fi itti naqee qotee bulaa ficcisiisaan jiru. Qotee bulaa ifiifuu nyaateen dhugin kana ficcisiisaan jiru. Mootummaan naannoo ka alaabaa federaalaa jalattiin bulachuu. Kana maqaan Abiyyi Ahmadiin aangoo harkadhe jee BBC hundarraa dhaadatu. Fixaan jiru. Hoggii kana ummata keenya eenyuuf fixere? Hoggii kana ummata keenya eenyuuf buqqisere? Sheexaanticha kanaa jechuudha. So miidiyaalee biyya alaa keessattuu diyaasporaan miidiyaalee biyya alaa ka waan qaallichi kun godhu dhaadheessu kana dhaabsisuu qabdanii jechuudha. Keessattuu ka maallaqa keessaniin sossoo.
keessattuu maallaqa keessanii sossoo miidiyaalee biyya alaa kana sigale raqa qaallicha shabbuu miidiyaa ifinjuu sanii fi qaallicha afaan hidhaa tokko ka kanaadaa kana taa'u suutee maal ka ifinjuu tokko sigale waan isaan itti jiran akka isaan itti jaawar kana fa'aa dha'u jiran sigale OMN ta'e ifinjittu tanaa sigale akka isaan itti dha'u jiran BBC'n duraanuu maraattuudha bakka maallaqni kafalameef deemti sigale sun dhimma keenyaa miti sigale amma qaallichi iddoo tana maallaqa akka gaarii kafalee fi akka gaariitti isa dhaadhiisu jiranii isaan gaafa maallaqni isaanii gad xiqqaate maas deebi'anii Oromoo fakkaatan dhuufuun namni fayyaa qabu guyyatti yeroo meeqa dhuufa siin jaan isaan ogii maallaqa fixatan sigale wanni isaan haasawan mootota BBC mudhii gadiiti sigale hagamma namichi maallaqatti kenneen afaarsaa jee kana akka gaarii kijiba isaa kana dhaadhiisu jiranii kun Oromoo waa godha abada waa takka nu godhu wallahi billahi kijiba dila inni bite kana anaa tokkichaa duru dhaabbatee daaraa godha na amani keeyse isii beeyna laawwanta takka walitti hin jirtu akka kaansariiti nyaatamtii dhumtee jirti waan inni fakkeessuudha huccuu uffatee gartee ceceewu tana dhugaan seen buliyin hin jiru sigala du'eeti dhiqamee tafaaqadamee awwaallisaa qotamee qabrii keessa awwaalarra wallullu jirraan siin jeebar kana ol akkamittiin siin sigala kana awwaalatti godhuuf waraabeysi gartee hoggii galaa ka'e ciniinee sirrattu mootummaan kun kutee jira diploomaasiin kutee jira ollaan isaa tufee jira sabni isaa tufee jira sigala addunyaan tuftee jirti baankiin addunyaa tan inni gartee sabbata haadhaati jeettiin dhaadatu hundi gartee ibsarra baaftee jirti IMF'n ibsarra baasee jira sigala waa takka wanni inni jiraachuu jiruun Arabi Emireetii takkitti sanuu Israa'el lubbuutti fidu jirti sigala takkitti san qofaan jiraachuu jira jechuudha sun amma Eertiraa dha'i jetteetti dhiibu jirti jechuudha mee haa dha'u Eertiraa dhoo'inaan dhumasaati wallahi qabaddaana Eertiraa dhoo'inaan dhumasaati namni hundi nyaachifatee eeggachuu jira Eertiruma tana achi seenuu jira sigala inni rankaayyanne maas Eertiraan dhawa jeetuma asii lafa dhiitaa oola malee haaya Eertiraan dha'uu deemu haa deem dha'e haa dhiira taatu hunoo teessii Eertiraan hay maanutti himaa oolu ceetuma ol deebi'ee Eertiraan dha'uu deema haaya deem dha'e amma ceetuma Eertiraan dha'uu deema maal godhaa himuun barbaachise ati dhiiraa mi deem dha'e deemiti bahara nuu deebisi dha'e kana hunda ergamtu Arabi Emireetii jechuudha Arabi Emireetiitu galaana diimaa kanarratti olaantummaa gartee Suudii fi maal kana wajjiin tawadaddaru jira waan ta'eef sigale isaaniitu itti dhiibu jira jechuudha so kana keessa ummanni Oromoo wanni inni harkatu hin jirtu giddibii laga Abbaayirraas waliigallee jira murtii kaayyannee jira viidiyoolee waraabeetiin jira yoo isin faayidaa takka harkattan eeggadhaa hin jeesigale akkanumatti yoo namichi kunu silaa rabbiin nurra jiraachisu haga inni aangoo tanarra jiru yoo faayidaa takka isinichirraa harkattan gurguratee hiisha kaayyatee sigale hiisha kaayyatee jira jechuudha saniifu ummanni keenya gartee ajandaa adda addaa burjaajii adda addaa kan faarsee bulaan oofu kanaan hin burjaajeynaan jalaa sigale rakkina ummata keetirra fokus godhi ummata keetii sagalee ta'urra fokus godhi sigale ummata kee ijaarurra fokus godhi ka dhufee gandaan si diigu bara argeen akkana bara argeen abbaa bizinesaati bara argeen abbaa maarreeti jee hattuun sani dura kanati firaarii godhu sigale wanni harargeen harkattee wallaggi dhabdeen jirtu wallaggi woboo lolchiisaa jirtu tun yoo aangoo ta'e sigale yoo aangoo ta'e namni irra jiru wallagga jalaa gubbatti ijoollee wallaggaa tana yoo ekonomii namni harkaa qabu mee Finfinnee fi Adaama tana keessatti mee Finfinnuma tana dhaqaa qabeenyuma ijoollee wallaggaa tun qabdu sit sigale wanni takkatanii nan isin dhaammadhu ummanni Oromoo wanni beekuu qabdan laal
sabboonummaa nutirra nu duulchisu jiran. Arsii fi Harargeetti milkaawaniiti akka sabboonummaa tana namni jibburra duulchisu Wallagga qofarra duulchisuu dadhabanii. Jarri qabeenyallee isaanii harkaa qaba aangullee caffeen Oromiyaatun akka jirtutti isaan. Dhugaan siima. An sirrittiin beeka paartii eenyu eessa bakka tam jiraan beeka. Ati dakatana waan namni irraa nyaatee si gaddarbe liqimsuma takkittii tanaaf asii dakatana wal fixxasi. Warri gartee ati balaaleeffattu kun ichi jiran bakka guuttoo jiran. Warri kunuu afaanuma qabatee taa'u jira. Nuti maali liqimsummaa takkittii tanaaf? Tujaarri keenya kan way abbootiin aangoo teenya kan way beerri keenya aangoo qabu kan barraqsi haa godhu. Barbeerri jaraa gartee kun profeesara kun maarreedha addunyaa tanarra kun dippiloomaasii yaa'anii sigal. Tana taasii dachii gurgurtu taasii gartee mana tokko jaarrattee mana tokkichaa kanas himnamu afaaniinus janii ussisiisan. Tana aangoo qabdi jettee naa soyita sigal. Ummanni bar maltii miliyeenariidha bar sigalee kun gamas baasee kun gamana baasee sigalee. Saniifuu jaarsa dullacha afaan tortora sagalee khayfiin juun amma booda waa barreessitee blookiin si godha. Sigalee waan afaan tortoraa takkanaa tana Harargee diigaa jiru sigalee. Saniifuu ummanni keenya wanniin isin hinjuu wanniin isin kadhadhu wanniin isin dhaammadhu tokkummaa kee jabeessi. Kan ittiin mo'atte tokkummaa keeti malee. Kan ittiin injifatte tokkummaa keeti malee. Gosa wal ijaarteen injifanne. Amantii wal ijaarteen injifanne. Yoo waaqeffataan du'e ortodoksiin iyyiteeti. Yoo ortodoksiin duute muslimni iyyeeti. Kan ati injifatte malee. Yoo gosa tanarra lolee amantii tana tanarra lolee namni tokko gartee kawalirra lolee injifate hin jiru. Kawalirra lolee injifate hin jiru. Saniifuu ummanni keenya sigale midhaabbadha jaarsaa jireenyi paaswordii gaafate waan hangekeessa. So tokkorra lolee wanni inni gartee injifate hin jiru jechuudha. Wanniin isin kadhadhu, wanniin isin waywaadhu, wanniin isin ummata kiyyatti gartee yeroo takkarra lama 10 dhibba meeqa wanniin ummata kiyya waywaadhu. Tokkummaa kee jabeessi. Tokkummaa kee jabeessi. Tokkummaan tun Abiyyiif dhukkuba. Tokkummaan tun Bilziqinnaaf dhukkuba. Dhukkubni guddaan tokkummaa kana isaaniif. Wallaahi waraana meeqar. Wallaahi gartee an kakadheetiin jala mureessitti. Waraana meeqar. Hayyoota meeqarra tokkummaa yoo qabaatte. Oromoo yoo walii dhimmamte. Oromoo yoo wal jala yaate wanni isaan jibban kanaa jechuudha. Wanni isaan jibban kanaa jechuudha. Saniifuu please tokkummaa keetirra fokus godhi. Waliif dhimmama. Yoo Harargeen buqqaatu guutuun keessan ka'aati iyya. Ummanni Harargee dirmachuu teessan barbaadarra. Akka dheengadda Booranaa dirmattan sanii dirmachuu barbaada. Dirmachuu maallaqa walii guurtanii gartee PP irraa masruufa kafaltanii miti. Dirmachuu tokkummaa, dirmachuu sammuu sigale akkam taana jettanii hayyoota keessan gaafattanii ummata kan akkamii gargaaruu qabna jettanii sigale baxbaxxee ijoollee nama arrabsitu wajji horii ozoon hin taane hayyoota wajji mari'attanii sigale maal godhuu qabna akkamii godhuu qabna yoom godhuu qabna jettanii sigale ummanni keenya wal cinaa yoo dhaabbattan malee tokkummaa keessanii yoo deebitan malee
wanni isinitti as deemu duumessi isinitti as deemu duumessa badaadha jechuudha. Duumessa badaadha. Keessattuu Harargeen xaragamuuf deemte. Dhugaan siima. Xaragamuuf deemte. Qabadhu viidiyoo tiyyatan. Ekonomiin si xaragan gurgurattee galuu hin dandeessu. Bitattee galuu hin dandeessu. Baqatteetii jiraachuu hin dandeessu. Usteetii jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Sirni kun sirna diina keetii ka gartee diinummaa teetirra ijaaramee jechuudha. Sanuu si fakkaateeti nama sagalee sii ta'u hundaa'u si jalaa bitaa jechuudha. Warra bitamuu didee akka keenyaa kana beeymagan dalagannee jiraanna malee nuti rabbii keenyaan nu gargaara jee warra gartee rabbiin dhaabbate kana rabbii jecha sagalee miskiinaa rabbirraa arkanna jee sagalee miskiinaa dafqaan bulaa akka kiyyaa haa ta'u jiru kana malee wanni hundinuu gartee xuriin tuyxee jirti. Namni keenya sadarkaa tana bitamee akkana ta'an seene. Saniifuu khabar waattiin kenneen ni'umaan bitamee bara. Amma waattiin kenneen ka sheekh akkamii bitamne naan juufaa jira. Ni'umaan bitamee bara. Aboo Finfinnee tana faan garree ka godhe. Aboo Maarree faan garree ka godhe siin jaa. Bitamuun tanumaa bara. Zigala. Already guuskadii barate osoo hin beekin isaa dalagu jirta bara. Mee Finfinneen tolte yoo nageenyi keessa hin jiraanne bu'aa maal qabdi? Mee abbaa ijaarame yoo nageen qabne bu'aa maal qabda? Mee baharuma sanuu deebisee haa jennu baharri dhufe yoo nageenyi hin jiraanne bu'aa maal qaba? Inni wanni bahara ittiin galfachuu deemuuf Jabuutiitu bakka buusii bakka itti meeshaa buufattuun abadan meeshaa waraanaan galfattu jette. Isaanii meeshaa waraanaa galfadhaaf ala bahu jira jechuudha. Meeshuma waraanaa kan ittiin sifixu galfachuu fi bahara barbaadaa jechuudha. Akka nama amma dhibba jiraatu qaallichuu hammara tuqamee na fakkaate. Akka nama addunyaa tanarraa amma dhibba jiraatutti ummatuma kan akkamittiin fixaa meeshumaan ummata kanaan ittiin fixu isaaniin galfadhaatu isa maraachuu jira. Malee misooma biyyaatiif namni barbaadu kanaa miti dhageeffadhu. Namni misooma biyyaa barbaadu tokkoffaa nagaya buusa. Qotee bulaaf nagaya kenna. Qotee bulaa kana qotee magaalaa sirraa nyaachisu. Yoo qotee bulaan nagaya qabaachuu baate wanni ati godhuu dandeessu hin jirtu. Nageenya ati buusuu dandeessu hin jirtu. Qaala'insi jireenyaa kana ati to'achuu dandeessu hin jirtu jechuudha. Yoo dhiheessiin xaafiin jiraan xaafiin akkamirra kishti. Yoo qotee bulaan xaafii qoteen dhiheesse. Yoo dhiheessiin timaantimaan jiraan. Yoo dhiheessiin killeen jiraan. Yoo dhiheessiin sangaan jiraanne foon warri magaalaa bitatee nyaatu kun eessa jiran. So saniifuu wanni kiin qulfiin gartee misooma duursitu nageenyaa jechuudha. Nageenya taa'ee mari'atee buusuun barbaadu jechuudha. Nageenya taa'ee buusee nagaa mari'achuu hin barbaadu jechuudha. So saniifuu ummanni keenya wanni godhuu qabdan wanni itti wal yaamuu qabdan tokkummaa keessanii wal yaamuu qabdan. Qabsoo kana kan injifachuu dandeessuun tokkummaa kee qofaan. Wobootee jabeeffachuu hayyoota kee dhageeffachuudhaan. That's it. Nama gartee sagalee siin taane goota kiyya jettee jala deemuu TikTokitti birrii kee fixachuu dhaabi. Nama sagalee sii ta'u hamilee amma anfaan sheeriin si kadhadha. Osoo nama leenca 300-400 darbitee nama sagalee siin taane hataa'ee haadhatee isanii sagalee leenca darbaajuu leenca darbitee dhufteeti. Namni sagalee sii ta'u osoo sagalee sii ta'u fannaafatu. Sheerii si kadhata yaa buleessu. Bara akkam keessa dhufne bara ajaa'ibumaan nu qabate. Bara akkam keessa dhufne. Maa ummata sagalee taataa jee as jalannaa rabsaa bara. An ummatan ajjeesinaa ummanni du'uun qabu ummanni nagaan jiraachuu qaba ummanni bobbaafatee galfatu qaba qaraasifatee gartee ijoollee barsiifatee nagaan ijoolleen galuuf qabdi tanumaan jechuun jira. Maa tana jettaa jee ajjala taa'ee lola. Bara akkam keessa jirraa bara tanaan na jechisiise.
Mee isinillee if gaafadha bara nuti keessa jirru. Maalumaaf akkana jettaa haa ajjeesu haa godaansisu haa gubu maaliif akkana jettaa jee as keessa taa'ee nama arrabsuufaa jira. So saniifu ani du'eetiin dhabama malee akkumaan amma dura wa'ada isinii seene wallaahi haga lubbuun tun na keessa jirtu sagalee isiniif hin taa'e jechuudha. Isin bira kutee sheeyxaan Oromootiif hunaas sagalee taa'e jechuudha. Isinillee uummanni keenya nu cinaa dhaabbadha hamilee teenya jajjabeessa sheer invaayitiin nu jajjabeessa maallaqa isin hin kadhanne sheer qofa isin kadhanne sagaleen teenya tun akka addunyaa guutuu geessuufi malee sheer kanarraa is maallaqan harkan nu beeku isin gaba nagaan naa jiraadha kun sheer qabu.